nanjibare yotole barri qabaraje qaba gurba dute karaje lumse injibatena duteka aywa وقف ايوه كان اورومو يا ناس الولد اسمه هنا وقال اورومو انا سميته الله يلا انا شفت ولد طويل ده انا سميته الله يلا كم بردين اللي بردنا لك اسمه في كينيا انا في برد الله يلا ايوه كان جاي اورومو كدغارب اكن ولي قال اكنت ولي قال كتا بقى انا زنجري قطقطي اولوتالي نيات دوغي غري رفي يتابا منم ችግር የለም ሂሳብ እንራይ ቀበይዋ ايوه كل ناس باخي ارث بارث ቀበያ በቡሎ ከታባ ኦብሪ ሰበበ ከቴሩ من كل كلت ፍራ ነን ዱአሬ ከጀሬ ፍራ ሙርሙ የገዴታ ايوه ijoollee lama miira keessa gal kana like share akkam jirtu akka baratame viidiyootti bohara irraa barannuun walitti deebinee jirra hanga dhumaatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe nu godhan dhaamsa keenya galatoo akkasumas hundi keessan like godhaa gara viidiyootti peace no kuchway mucayyoo fi rifeensa ishii አስቸገሪ ሊያዝልሽ ላስቀምጥሽ ራሱ ልብሱ ነው እኮ ቁጭ በይ أشدو ولا برستاوي كم بريد أبو إيشي ركيتا إيشي على ماله هانشي كله كونه سأقولش كوني أفتامو رفيع سامع كذا دائما تكون هنا إيشي دورو أمامي وده بسيط دائما تيران أفتامه تيار واو باينه وتسلا أجا رفيع سيشي باينه mucayyoo fi rifeensa ishii jedha namatti tola baay'ee dheeraa taa'uu dhoggee jira umurii kanatti yoo guddatte deemuu dhogguun isaa awwaan hin oolle. Dhiisi meenan du'e. Maanni maal taate? Otoon hin beekiin biddeen duukaantu ta nyaadhe. Dhuguma duuti bakka waan garaa kee keessa hundumaa nyaatee fixa. Garuu moo baay'ee si yaaddeen? Maanni? Qorichaan tutaa sirratti dhugeera. Waaqoo guutuu shawaa jettee intaloo jedha. Shawaan handhuura Oromoo Geddugala Oromiyaa keessatti kan argamtu taate akkasumas illeen qa'ee ilmaan tuulamaati kana qofa sodoon taane goottan hedduu kan of keessatti qabdu kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu kanneen akka Waaqoo Guutuu kanneen akka asirratti sirritti haasa'uudhaaf yookiin yeroo jalqabaatiif yoo asirra baanee dubbanna ta'e nu harkaa baduu danda'a ija namaa sodaachuu dandeenya kanuma irraa kan ka'e waan harkaa bade natti fakkaata. Wallahi Oromoo tana barga galatan qabdan malee wallahi kutaan Oromiyaa hagana Arsii keessa akkana jira goonni Arsii akkana goonni Shawaa akkana kana hunda ijoollee madaamii tana takka takkatti barsiifne amma madaraka guddaa kanarra dhaabbatte guyyaa irraa kana jechuu mee tana waan isin jette dhaggeeffadha. Shawaan handhuura Oromoo Geddugala Oromiyaa keessatti kan argamtu taate akkasumas illeen qa'ee ilmaan tuulamaati kana qofa sodoon taane goottan hedduu kan of keessatti qabdu kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu kanneen akka Waaqoo Guutuu kanneen akka warri Arsiidhaan magaa jedhamu gurra kaattanii jedhamu magaa raama mana yaadachiifteewu goota jimmanatti mennaan. Mama Gaddafi والله سنة جيبت قالتين تو والله لازم yaada namoonni viidiyoo kana jalatti barreessan yookiin koomentii jalatti barreessan keessaa muraasa isiniif dubbisa baga jettee kutaa dhiisaa hin hinaafinaa wal hin qoodina maal rakkoo qaba waltajjii irratti dogoggortee sodaatteeti malee wallaalteeti miti jedhanii namoonni hedduu yaada isii deeggaru barreessanii jiru. She speak about 3 languages. The fourth one she start French. አራት ቋንቋ ትችላለች? ሶስት ትችላለች። Greek. Greek she speak Amharic, she speak Afan Oromo, she speak English now. Greek አሁን እና ፈረንሳይኛ አንተ ስንት ነበር የምትችለው? እኔ 10 ቋንቋ ምን ነው? የሀገር ውስጥ የውጭ ፖሊሽ አለ፣ ኢጣሊያን አለ፣ ኡርዱ አለ፣ እንግሊሽ አለ፣ አረብ አለ፣ ሶማሌ አለ። የውስጥ ደግሞ እንደዛ በጣም አከሚቲ ኦሮሞማ ፋርሳ ቱርቴ ijoollee kee maaliif afaan oromoo hin barsiiftu jedha barreeffamni viidiyoo kana irratti barraa'e akka haasaa isaa irraa hubadhetti yookiin akka inni jedhetti ijoolleen isaa afaan oromoo hin dandeetti afaan dabalataa afaan biraa barataa jirti malee nama
kijibaan waan ati hin qabneen sanuu ka hin guddanne si faarsurra nama si qeeqee dhugaa sitti himu fiqqabi nagayannaa jiraadhu. Gaazexeessaa Anwaar Jamaal OBN qophii caayaa irratti namni hin beekne hin jiru hojii uummata gammachiisu uummata boonsoo hojjetaa turee jira. Kanumarraa ka'uudhaan namni inni hin beekne bilbilee akka intala kenneef dubbata. Nama ta'e wayiitu akkasitti naa bilbilee iddoo godina wayiirraa sadarkaa kanatti jechuudha. Sii kenneedha intala koo. Waliin beeknu. Fuudhadhuu rabbiif jecha natti toleera. Intala akkasii qabaa fudhadhuu baay'ee rifadhe. Maal eedda kana caalaa nama kana waliin beeknu baay'ee jiru waa'ee isaan hin hojjenne bara. Akkanumatti televizyiinii ilaali nan beeku maal akka ta'e gabaabaa haa ta'u diimaa qal'aan beeku. Yoo uummataaf hojjette yoomiyyuu uummanni si jaalata. Makiina reefu jennu kana hin dorgoma. Hin dorgoma. Namooma. Kana jira uummata Oromoo uummata akkanaati istiil uummanni Oromoo. So kana gaaf laaltu hin hojjenne ani maaliin eessan jira ka'eedu jira waan ta'eef namoota sagalee nuu kennanii miidiyaa biyya kanaa keessa miidiyaan Oromoo gaazexeessaan Oromoo afaan Oromoon hojjete sadarkaa Itoophiyaatti sagalee uummataan akka mootummaa godhe uummata Oromooti. Kuni namni baay'ee yaadeen beeku. Anis yaadeen beeku. Haasaa dubartii takkaa torbaan kana uummata biyya keenyaa ajaa'ibsiise. Ajaa'ibsiisu qofaa miti rifachiise haa ilaallu. Namni ጓደኞቼ ነው ነገር like ሰው እዚህ ሀገር በላይፍ ቦይ ታጠባል. Like this was ለኔ በጣም surprising. እሺ ሰርፕራይዚንግሊ ለጓደኞቼ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በላይፍ ቦይ ሳሙናን የምታጠበው ብዬ ነው የምነግረው። ማሊፍ የሆኑ ጀተ ደምታ ለመንግስታት ይተናቃጠርቱ ማሊፍ የሆኑ ጀተ አለ መንግስታት ህዝብት እንዲዛ ለምዝብት ሰበሰብ ደነቃጠርቱ የሆኑ ጀተ ያገባናል ነው ገልቻ ነው ኑጋልቻ ለነገሯት ማልቆቴ ወራ ፖድካስት ከነቱን ተጨባለቃ ማኑ አረብሲስቱ ፖድካስቶች ማሙዲን ትቀበጭፍቱ amma hizbiin kun እንደው አጋጣሚ ሳዳ ቤቱ መለ እንዶዲዳን ንቀቱ እንዶዲዳ ሙልጭ ጎደ ንቀቱ ሙልጭ ጎደ ስኩሜ ንቀቱ ባፈር ሚታጠበለበት በዚህ ጊዜ ሞልቷል ማልቁጥሩ ይቀባ እንደ ላኪ አንቺ ዘትዮ እናቱ አስተካከሊ ወሪ ፖድካስቶቹ አለቅ Barreeffama viidiyoo itti aanu irratti barraa'e kan isiniif dubbisu kana hunda Daawit himaaf moo waan biraati? Shiraan Habtaamuu Lamuu Andu'aalam hiisisuuf deema jedha. Daawit warra muuziqaa arreenjii godhan keessa hin jiru. Tarii rakkoon kun Andu'aalam bira hin jiru ta'a. Warra Andu'aalam gorse bira ta'a. Manaajerii Andu'aalam bira ta'a. Obboleessa Andu'aalam bira ta'uu danda'a. Beekon maaliif haqi ilma Oromoo dhokata? Daawit rakkoo qabaachuu danda'a. Daawit Andu'aalamiin beellamee hafuu danda'a. Garuu maaliif maqaan Daawit achirraa dhabame? Waay! Andu'aalam si gaafachaa jira. Maaliif seeraanis nama gaafachiisa kaa wantichi? Ilma Oromoo muuziqaa qindeessistanii hojjisiistanii isuman hojjete kana immoo fuudhanii alagaa bira dhaqanii bifuma sanaan qophii godhanii kana baluu jedhanii kaa'uun sun seeraa Andu'aalam sin gaafadhan. Daawit hojjetee itti dadhabee namni biraa yoo maqaatti argate sirrii miti gaafii kanaaf Andu'aalamis deebii kennuu qaba. Ati nama waan guddaa sirraa eegnudha. Walaloo artistii tokko ati barreessite yeedaloo gootee fi laattee fi artistiin sun iddoo biraa dhaqee waa xiqqoo tokko geeddaree nama biraan naa kennoo siin jedhe si gammachiisa. Maaliif ijoolleen Oromoo akkas wal gooti? Akkas wal gochuunoo maaliif barbaachise? Maaliif wal ukkaamsuun barbaachise? Daawit artii Oromoo kana keessatti nama shoora guddaa taphateera. Waan baay'ee nama hojjeteera. Bara fincilaa sana keessa utuu jijjiiramni kun hin dhufin sirboota bara sana ba'aa turan haga haadha warraa isaatii wajjin addaan ba'utti istiidiyoo buluudhaan artistoota meeqa nama gara fuula duraatti fideera. Shoorinni artii Oromoo keessatti taphate salphaa miti. Maaliif garuu akka godhame? Waay! Andu si gaafadhu. Deebii isaa sirraa eenna. Maaliif wantichi seeraanis nama gaafachiisa gaa? Akkamitti gara sooshaal miidiyaatti gadi baasa? Sirrii miti rakkoon gidduu isaanii jiraachuu danda'a. Rakkoo kana keessaan dubbiseet isaan haasofsiisuu qaba malee akkamitti sooshaal miidiyaatti gadi baasee nama tokkocha maqaa yookiin nama tokko maqaa balleessa jedhanii namoonni hedduu yaada kennanii jiru. Viidiyoo kana irratti haa ilaallu. Habtaamuu Lamuu duula oofaa jiruuf ofumaa ragaa ofitti bahe dhageeffadhame. Daawit warra muuziqaa arreenjii godhan keessa hin jiru. Tarii rakkoon kun Andu'aalam bira hin jiru ta'a. Warra Andu'aalam gorse bira ta'a. Manaajerii Andu'aalam bira ta'a. Obboleessa Andu'aalam bira ta'uu danda'a. Beekon maaliif haqi ilma Oromoo dhokata? Daawit rakkoo qabaachuu danda'a. Daawit Andu'aalamiin beellamee hafuu danda'a. Garuu maaliif maqaan Daawit achirraa dhabame? Waay! Andu'aalam si gaafachaa jira. Maaliif seeraanis nama gaafachiisa kaa wantichi?
ilma Oromoo muuziqaa qindeessistanii hojjisiistanii isuman hojjete kana immoo fuudhanii alagaa biraa bira dhaqanii bifuma sanaan koppii godhanii kana baluu jedhanii kaa'uun sun seeraa Andu'aalam sin gaafadhan. Ati nama waan guddaa sirraa eegnudha. Walaloo artistii tokko ati barreessite yeedaloo gootee fi laattee fi artistiin sun iddoo biraa dhaqee waa xiqqoo tokko geeddaree nama biraan naa kennoo siin jedhe si gammachiisa. Maaliif ijoolleen Oromoo akkas wal Maaliif ijoolleen Oromoo akkas wal gootii jedhee gaafii gaafata. Mee dhageeffadha as bira jirti dubbiin. Gaafii maaliif ijoolleen Oromoo akkas wal gootii jettuuf ati maaliif nama Oromoo akkana goota? Emotional damn it. Akkuma daawwitiin gaafatte san Andu'aalam Gosaa si bira jira. Maaliif waamtee gaafachuu dadhabdee miidiyaa irratti duula itti bante? Miidiyaatu furmaata fidaa. Jarri lachuu si bira jiran qaamaanis deemtee argachuu dandeetta. Eega rakkoo guddaa jettee ka amantu taate. Eega yakkii daawwitiin irratti dalagame jettee ka yaaddu ta'e maaliif miidiyaa irra fiddee duula itti banuun barbaachise? Maaliif atuu ilma Oromoo akka goota maaliif waliif fiddee araarsuun rakkoo isaan jidduu jiru yoo rakkoon illee jiraate maaliif osoo gaafachuu dandeettu miidiyaa irra fiddeeti duula itti bantaa jechuudha. Kana jechuun duula irratti oofuu barbaadde waan ati barbaaddetu gurbaa kana bira Andu'aalam bira waan sii kennamuu dhabeef yookaan targettiin ati barbaadde ho'i waan sii guutuu dhabeef jecha Andu'aalamiin irratti duula bantee jechuudha. Ijoolleen Oromoo maaliif akkas wal gooti? Atuu maaliif akkas goota jara kana? Andu'aalam Gosaa rakkoo dadhabbii waan hedduu keessa darbeeti sadarkaa amara jiru kanarra gahee jira. Akkuma salphatti miti iddoo kana kan gahe. የማድጋው ጥንስስ ጠላው ዶሮ ወጦ ሽታው ይናፍቃል ከአገር ቤት ሲወጡ እንኳን ጆማው ቀርቶ ሙቀቱ ፍሬዳ እንጎቻው አይገኝ የእናት ቤት ዘንጋ Eega isa dhungatte nama isa wajjin jirus dhungachuu qabda. Adaanechiinis dhungachuu qabda jedhanii namoonni hedduu yaada irratti kennanii. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Guyyaa irratti sana viidiyoo vaayiraalatti gara tiktookiitiin baatee gara sooshaal miidiyaa gubbaan deemu jirtu akka argeetiin ajaa'iba na taate jechuun namni sunis nama fagootii miti nama hedduu walitti dhiyaannu saayiba keenya. Yerootti miidiyaa hawaasaa kana gubbaa ajandaa godhataa argu jira. Mee dawwallee fi gaafii gaafannaani viidiyoonis akkuma asirratti agartan tana viidiyoo tana beeytan garamni tokko tokko qabeeytan anas jaama namni kuni mee nan dawwalaaf viidiyoo kooliin dawwalu jiraa fi yoo viidiyoo kool bijaayina kaasaa. Bijaayina kaasaa as qabdaa irra. Awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awo akkasuma jirtaa kam? Hai abo. Akkasi ka addunyaa tan isin nama bareechine moo? Awo wallahi har'a siifin kuddaa. Har'a siifin kuddeen je. Hai, koi, ati khashimes dungote ma dutenyes dungoti ma walin kitesin. Kama walin kitesin. Viidiyoon har'aa kana fakkaata viidiyoo kanneen itti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii ta'a laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.